وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألفت قالتهما ويوما إسنين جنة السلطة للثابت جزاك الله خير الجزاء واسن إليكم. أككنغا ما شاء الله تبارك الله إسان جنة أكسم أستاذ ونركغنا مالي بكا كان كيسة تعني وقدان وهما ترن ونببرسيسا ترن جزا جرا جنة الفردوس رب نحكفلو. Addunyaatti qooda barakaa akhiraatti qooda barakaa rabbi nu haa baasuu fi sa'aatii qorraa, sa'aatii howwaa, sa'aatii silaa namni waa shillim jedhee waa hafuura fudhatu wahii bakka kana keessa ta'anii barsiisuu jirani kalaama rabbii nuu himuu jirani jazaa jaraa jannatal firdoosi rabbi haa kaffaluu jenna. Akkasii maasha Allah tabaarakallah. Hundi keessanuu ni jirtani salaamata dagadhe وزير الشباب والشبابات. فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. سبتي برباد اتفاقاتا رب إسن الرحجة لكم إسني ولحياتو إسنها بريتو إسن فلدي بكنا كيسا كائي بكنا تان رب إسن نابيني أكما فلدي بكنا كان كيسا إسن كائتي ورّا bakka bareedaa keessa taa'uurratti haa taasisu. Yookaan maal jedhani laata namni bakka bareedaa keessa bakka hin taane deebi'e maal nama akkamii akkam ta'e jiran laata. Kottu bakka hin taane si dhaabinii nama hin taane walitti sin hidha'inii bakka hin taane keessa rabbi sin kaa'in siin jenna. Kanaafuu jabaachuun barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Isiniin jedha rabbi isinii waliin haa jiraatu. Amma gaa kallattumaan gara sagantaa keenyaatti imalla kara darsii keenyaa deeme achi boodallee kara du'a ayyaanaa isiniin jedha. Yoo gaafii kadarbirraa yoo gaafii qabaattan baarakallahu fiikum. Kan dabarfatirraa yoo gaafii qabaattan waan qaraanee dabarfannirraa yoo gaafii qabaattan gaafii inni waliigalaa immoo gaafa sifaata keessaa gadi baane gaafa sifaata keessaa gadi baane gaafii inni dhufa gaafa sifaata keessaa gadi baane akka guutuu dhufa gaafa sifaata keessaa gadi baane jechuudha. Ammaaf gaafadhe malee kana. أيتات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تجويدا درسي تجويدا مفتاح التجويد وهي صفاتك سجرة وهي صفاتك سجرة أما جتشودا وهي صفاتك سيومو سجنة يوكا بكا كم جنة يوجتني وهي تكرارا صفاتا الذي لا ضد له برجين جتشو كفالا هنكم نبرا جين جرا جتشو كفالا هنكم نبرا جين جر كيس جرا جتشو كليس تيسا حاسا ترى هرت اسمها حاسا وديم نجتشو. سؤال غافي جتاني ما التكرار ما التكرير تكرير جتشو ماني وكم حروفه إن مورفي ميكا كبا تكرير يوكا ددي بودا إنيوتو وامما إنيوتو صفاتا كان كبا تكرار جتشون إنيوتو كبا تكرار كان وكم حروفه إن مورفي ميكا كبا هو لغة إن مو لغاتي إعادة الشيء إعادة ديبسودا الشيء جنان مشئي تكو ديبسودا مرة ترى تكو أو أكثر تكا ترى لما ترى سدي وهي ديبسودا لغاتي إعادة ديبسودا الشيء شيء لما تكو ديبسود مرة ترى تكو
أو أكثر ترى لما ترى سدي جتون أكثر قافة جلو سدي سنقبت أفرس نقبت أرغتني لمس نقبت ترى حمنا دي بسودا أجل دانغا تنجيني أكا حرفي كيست مو حرفي كان يرو دبت كيست الربانس دبتو شئي جدكا الربانس دبتو وابراتينس دبتو maal deebisuudha arrabni keessun deddeebi'ee qubecha sana xaxxuquu jechuu. Eshi wasxilaahan jettaani isxilaaha aalii tajwiida biratti immoo irticaadu lisaani irticaadu jechuuni hollachuudha allisaani arrabni hollachuudha yookaa fiixeen arraba keetii hollachuudha yookaa deddeebi'uudha inda nutqi bil harfi yeroo harficha dubbatu sanaa yeroo harficha qubee sana dubbatu sana iyyuu arrabni kee itti deddeebi'ee yookaa hollatee dubbachuudha mee maal keessatti arrahmaani qubetti raa'ii kana naa fudhadhu arrahmaani raa'ittii sana naa fudhadhu jechuudha. Maaltu ta'aa jira raa'ittii sana irratti arrahmaani argite isiisan jechuudha. Amma gaa takraara sana ta'uun isiidhaa qubettiin sun raafamuun isiidhaa yookaan hollannaan isiidhaa raa'iin sun arrabni sun sifa taateef jechuudha. Maaliif raa'iif inda nutqi yeroo dubbatu bil huruufi harfittii sana jedhe. وحروفه حرف التنسون مو ثمانية جتان وحروفه حرفين سيدا مو الراء رائداج وحروفه حرفين سيدا مو الراء رائداج قبتنسون رائداج كنافو يرو سنة كيستي هلنا نسيدا يوكا تكرار تو نسيدا رائدا فو وصفيتات wasfii raa'iin qabdu kana hundi hin qabu jechuudha. Wasfii raa'ii ittiin qabu kuni hundi hin qabaatu. Irticaadu hollachuu allisaani arrabni inda nutqi bil harfi yeroo harfittii sana dubbattu. Wahuruufu harfiin isiidha immoo arraa'u raa'iidha jedhe. Kanaafuu sifa taati jechuudha. Qubeen biraa hollannaa kana ni qabdi. hin qabdu jechuudha raa'ittii duwwaa qabdi takraara jechu eeshi su'aal jettaani su'aal gaafi tafashii jechuun maali wakam huruufuhu inni immoo harfii meeqa qaba tafashii jechuun maali harfii meeqa immoo of keessaa qabaa jedhe جواب جتاني جواب ديبي هو لغة إنمو لغات الانتشار مطلقا تفشير مجتوني الانتشار فتاودا مطلقا مطلق مت فتاودا أجل انتشار جتون فتاو مطلقا مطلق مت فتاو غرا كان فتا قبي كان انجل فتاو ماني يو تفشي جدام faca'u jechuun afaan kan kee kana keessa yeroo dubbattu faca'u maaltu faca'u afuurri yookaan sawutiin argite faca'uu sanaaniyyuu intishaara jedhama. Wasxilaahan istilaaha haala tajwiidiin biratti immoo intishaaru faca'uudha fi arriixu qilleensi filfami jettaani afaan keessa faca'uudha jedhe. عند النطق بالحرف عند النطق جتون مو يرو دبتو بالحرف جنان مو يرو حرفي دبتو سنة فتوداج وحروف حرفين سامو الشين جتان شيني داج وبيشين أش والشمس لا والشمس اللين سقدي بهاجر سنرقار تامي والشمس qilleensa yeroo gadi ba'u faca'u san isaan jedhaa jira. Intishaa'u faca'uudha arriihi qilleensi filfami afaan keessa inda nutqi yeroo dubbatu bil harfii sana yeroo dubbatu faca'uu san
وحرف harfiin isaa immoo ashiinu shiiniidha jedhe. Kanaafuu isanni afaan keessa faca'aa jiru sanaan iyyuu maal jedhaa jira? Tafashii jedhaa jira. Tafashii jechuun faca'uu. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaada? Inni immoo maal jechuu barbaadere? Tafashii jechuun qubee shiiniitiif wasfii taate yookaan sifa taate. Akkuma namni yeroo haasa'u, nam tokko yeroo haasa'u, abbaan ebeluu haasa'aadha. Wasfii isaatii beektaami sun. Abbaan ebeluu qara'aadha. Wasfii isaatii hime. Abbaan ebeluu markata keessa tasa taa'a. Wasfii isaatii jechuudha. Wasfii inni ittiin wasafamaa jiru jechuudha. Waan inni ittiin wasafamaa jiru. Kanaafiyyuu isa nam tokko markata keessa taa'uun namni biraa markata keessa taa'an jedhamaani hin jedhamu. Amma qubee tafashii qabdi shiiniin kun. Siniin ni qabdi tafashii. Siniin immoo hin qabdu jechuudha. Washamsi. Eshi. Sayasla. Sayasla gaafa inni qabdi isiin seequu qabdi malee isa kanaan qabdu jechuudha. Siiniin fakkeenyaaf ollaa walii jiran siin shiin jettani yeroo quqqaraatii keessatti. Kanaafuu siiniin ni qabdi tafashii hin qabdu. Shiiniinoo ni qabdi jechuudha. Waamicha yeroo waamtu sana keessatti waan qilleensa afaan kee keessaa bahu sana laallaa jechuudha. Argitee? Tafashii jechuun. Kanaafuu afaan keessa faca'uu sanaan tafashii jedhama jechuudha. Intishaaru faca'uu arriihi qilleensi filfami afaan keessa inda nutqi bil harfi yeroo harficha dubbatu. Wa harfuhu ashiinu shiiniidha jedhe. Su'aal jettaani su'aal gaafi mal istixaalatu jettaan. Mal istixaalatu istixaalaan immoo maali? Wakam huruufuhaa inni immoo harfii meeqa qaba jedhe. Shiinii kana hin dakkaree fide. Wakam meeqa huruufuhu harfiin isaa meeqa jedhee dakkaree fide. Wakam huruufuhaa xaa immoo istixaalaa immoo annasee fide. Annasu jechuun dubartii gochuu muzakkara gochuu jechuudha. Eessi mal istixaalatu istixaalaan maalii? Wakam huruufuhaa inni immoo harfii meeqa qabaa jechuudha. Wakam huruufuhaa harfii meeqa qabdi istixaalaan immoo harfii meeqa qabdi jedhe. Jawaab jettaani jawaab deebi. Luga hiya lugatan inni immoo lugaatti. Alimtidaadu mutlaqanii jedhe. Alimtidaadu dheerachuudha. Mutlaqumatti dheerachuudha yookaan maddii godhamuudha jedhe. Yeroo qubecha sana waamtu sana sagalee dheeratu yookaan sagalee kee dheeratu sanaan iyyuu imtidaada jedhaa jira. Imtidaada argachuudha jedhe. Inni imtidaada jechuun maanni dheeressuu mutlaqumatti dheeressuudha. Fedhu qubee biraa dheeressi. Fedhu qubee isaa dheeressi. Kanaafuu dheeressuu jedhaa jira. Garuu inni deemaa jiruuf immoo har'a istixaalaa nuuf daaraame istixaalaa qubee tokko malee argatu. Waa biraa argachuu hin danda'u. Garuu inni mutlaqa dheeressuu jedhe. Oli dheeressi, gadi dheeressi, achi dalga dheeressi. Mutlaqumatti dheeressuu jedhee fide inni kun. Kanaafuu istilaaha warra tajwiidaa biratti immoo maal jechuu barbaadaar? Imtidaadu dheeressuudha. Asawti sagalee dheeressuudha. Mi'awwali awwala dura haafati lisaani jennaan immoo haafaa lisaanaatii kaasee ilaa akhirihaa jechuun immoo amma macarrashaatti dheeressuudha jedhe. Hamma macarrashaatti. Awwala haafati moggaa yookaan ha'oo allisaani arrabaatii kaasee ilaa akhirihaa amma akhira lisaanaatti dheeressuudha jedhe. Waharfuhaa jettaani harfiin isaa moodha harfiin isaadha ammoo jettaani abdaadu jettaani abdaadu daadiidha jedhe. Qubechi dheereffamu sun maanni daadiidha. Walabbaalin ghayril maghduubi magaduubi jedha biyyi. Argitee? Kanaafiyyoo qubechi kun istixaalaa qabaa jechuudha. Hadha istixaalaa ta'uun dheerachuun isaadha.
maal ta'eefi argame riyad sifa ta'eefi argame eenyuuf daadiif sifa ta'ee argame jechuudha. Kanaafiyyuu makaranyii daadiitii fi makaranyii daadii walitti hin dhufuu jechuudha. Inni manni nama harkaa wal makatu daadiidhaan wal makatu la wal makachuun qabu bootaadha waan ta'eedha. Daaliin sun eessarraa ba'a xarafa lisaanaa hanaka gara oliitii ba'a daaliin. Baadiinoo ha'oo gara bitaa yookaan gara mirgaatii bahaa jechuudha. Moggaa arrabaa kanaa ba'aa jechuudha. Kanaafiyyuu moggaa arrabaatii ba'aa jedha. Kanaafuu imtidaada yookaan dheeressuu jenneen. Imtidaadu dheeressuu as-sawti sagalee min awwali dura haafati lisaanii kaasee haafaa lisaanaatii kaasee ilaa aakhirihaa hamma macarrashaatti jedhe. Wahuruufuhaa arfiin isaa immoo addaadu daadiidha. Wahuruufu arfiin isaa immoo addaadu daadiidha jedhe. Kana dheeressuudha jedhe. Hadda dheeressuun kun isaaf wasfii ta'ee jechuudha. Mee dheeressaa ka ghayril maghduubi عليهم ولا الضالين daaditti sana jechuudha. Kanaafiyyuu daadiin sun ab jennee baafna gaafa baafnu keessa ab ib ub addan ibdin uddun qaata bira dabarfannillee kana achi deebi'aati ilaalaati. Kanaafiyyuu bakka isaadhaa achirraa baafnaa jechuudha. Dheeressuun kun isaaf wasfii ta'ee argame jechuudha. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة من يورط مرجن نيرتا يوم تدبل جن مو إذا كان وجن تكوني ألفاتا جتشو. يوه بارك الله فيكم. ما نمني قافي قبدا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaadhi kamaa jiranti koo isa kaleessaan deebi'a dhumarra ka jedhu maali inni raafu ka jedhu sana qofa tokkoon sana qofa. Mal inni raafu dabsuu yennaan sii galuu dide dabiinsa sii galuu dide Isa qofa naa irra deebi'a sarara lama qofa. akka jedhu beeyta ila mal